Audio Jungle. Audio Jungle. Abone daawwattoota fi hordoftoota keenya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinin jenna salaamtaan teenya qilleensarraan sinaa geessu ta'an irraa burqite warri biyya keessatti fi biyya nama keessa jirtanis salaamtaan teenya qilleensarraan sinaa geessu sinin jenna. Saniifuu kunoo ijoollee isaatis facaasatiin deemee jira. Egaa kan akkasiin roorriseefuu kaa'oon jiraadhee ijoolleenis jiraatti lubbuun yoo jiraadhee waan kute ijoolleen maal jiraatu dandeessi. Osoon isaan eega ijoolleen lubbuuti yaan kute lubbuutii durarra fardeetiniin ka'anis ka'eetiniin darsa kiyya goraddee zooniin ittiin dhufiin biraa deeme. Saniifuu kunoo mana isaatirraa deemee mana namaatiin jira. Mana namaatiin taa'u jirarra mana isaa hin jiru. Eeganni gocha kanaan irratti horaa watti taate maarraa mana isaa taa'anii isiniin deema. Maaliif ilmoon amata meeqa roorrifame khalaas waliin ni gaaree. Warra amata meeqa nimaan amaladda. Amma waan hin dadhabeechaan khalaas deeme warri komantii jalattis kan arrabsitanis kan afaarsitanis si waan feetan jettanis rakkoon qabdu na arrabsa kan arrabsuu feetanis kan afaarsitanis kan afaarsitanis akkuma feetanitti haasawaatamaa rakkoon qabdu nama gubate ibidda abbaa gubatetti ilaalataa jiranii saniifuu waan itti jiru naaf beekamu akkam rakkoon qabu tasaniiti kunoo gaariita akkanaatiin siinjaa eega ijoollee biraa deemessi waan itti jirullee hin beeku wallaahi bas hedduu takkaan yaadu jira ijoolleenis jiraatti moo hin kute ijoollee osoo jiru guddisee amata meeqa mana keessatti qallabee bas saniifuu ni hin dadhabee jechuudha. Tamaam inni kun dalagaan dalagatu manuma keessa taa'ee nyaatee dhugee bas namni hangafa deemu obsee baragguu obsa bira dabarte halaas safuraa onnaa jetta. Salmaa'uu deebi'ee amma mucaa hin gaddaa asitti dhufee anaaf inni jaasuu jiru sunis dhiira mana fidattee jee mucaan sun immoo kan yaa'anii alaa hin fidanne inni karaa sanii fudhatee akkasiin na tumee isas tumee wannaa jee eeganni karaa kanaan dhufe eeganni nama keenyas akkas guru taate Wiliyaanis waan isa deebuu siin qabu ilmaanis akka fedhe haa godhu duraanuu ijoollee haadhumatu hammalatee taa'uun guddisuu danda'a malee dhiirtoo guddisuu dandeessi. Saniifuu hamee kaayee guyyaa malamatti akka inni ta'uun maal laaloo immoo haadhumatu hammalatee taa'anii abbaan deematu bobbee galuu amalee akka immoo haatiitti guddiftu waa takka irraa qubaan qabu jechuudha. Amata meeqa kun ijoolleen tiyya gurguddoodha agartanii. Gurguddoodha mincaanis gurguddoodha amata meeqa dandee tana booda waan hin dadhabeefiin kalaas darsaa guuraddee biraa deemee warreen arrasanii kana faarsanis waan feetan jaadhaan siin jaa. Tamaam tilifoona keessa niin cufadda kaatti bilbila kalaas walaa isa amma mucaan hin gadda siitee sunis bilbilee na barbaadu hin dhabu bilbila kee niin cufadde maaliif ammoo na bilbilee kana dalaru taate akkamiin godha mana namaatiin jira mana namaa kana gaayii. Namni kun wayii siin jaa sanumaafuu bas cufaddeetiin bilbila keessaa jira warra keenya toona bilbilanis hin harkatuu hin danda'anii obboleeyyaan kiyyas warri biyyaatus warri as keessa jirus amma mucaan hin gadda deemsuunis keenyaas innumaan sunuu hin harkatuu hin danda'u kakaa inni akkasitti mana keessaanaaf inni wallollee ulaa itti cufee basi guyyaa san ulaa irraan bannee guyyaa sadeessa bulte jeetiin ulaa irraan bannee ala jiraame inni mucaan keenya sun dhufee guunii na gaafate dubbisaa taneen hin himne bas haajamaa fi bakka biraa dhaqee maal jeetumaan dhoyse inni tan hundaa'u meen immoo sirraanee meen immoo wayyaa jeetiniini fannaa godhu jira tan hundaa'u haa inni ittiin jiru bas waan isa keessa jiru hin beeyne namni gaagguu nama ala argatee akkana godhata malee waan biraatii fi miti waan alatti argate isa beekaa ani gaadhalaan tunis ogguu ilmaan daddalte beekta dhiirti tun nu jibbitisaniifuu waan na jibbeef hin beeyne walleenuu dhalaa biraa alaatti argateensa anis gaafa duraanitiif gaafa duraanitiif akkuma dhalaan manni ala barbaadu sanii laakan dhalaan ogguu ilmoo daddaltisanii fi walleenuu na jibbeessa rakkoon qabduu jechuudha. Inni karaa fadeen deemus rakkoon qabdu kaayidhaan akka duraanitti obsitee mana keessa teessi jeete inni na tumee baafatee jechuudha guyyaa san. Mucaa keenya sanis tumee anas tumee baafate. Anis haalaas guyyaa saniin akkasiin na tumee dhiigamta irraa yaasee qaamni hundina dhukkubaa harki kunis sammaa sanama dhukkubaa maan joolaahi wayyaatiin hin jira.
Saniifin gaa akkasitti kaaya kun warraas takka naatiin siniin ja'a. Amma wilii waa'ee isa deebi'aa takka illee ijoollees akka fedhetti haa guddisu. Way ijoollee lamaan san qofa rabbiin naa qaba 30 gara naa haa guddisu ilmaan isaatis. Ilmaan isaatis nan dakalu wilii. Tamaam akka fedhe haa godhu. Hona hin jiraadhu ijoollee sun jiratti. Amata meeqa dandaadde tana booda hin dandaaddu akka fedhe haa godhu ilmaas nama nimcaa keenya manatti dhufee oluma seenii osoo dammaa kana akkamatti tumee nimcaa namni nama keenya tume anafaa maalayyaa anafaan ajjeesatti na biraa kutaa'u. Inni akkasii nama keenya arraabsee ammaas tumee wannaa godhe waan hojii jiraadhu fuun qabu kan nama keenya hin kabanye hoo inni nama keenya kabajaanis isa kabajatamaa. Namni dura jaartii dura warra kabaja. Hoo warra jaartii kabaju baatee warra kabaje bar isiinis akkasuma kabajaa isaa qabdi. Isiinis isa kabaju baatee warra isaa kabajaa qabdi jechuudha. Inni laakiin mucaa keenya sanis kabajaa hin goonee fi arrabsee ammaas uleenis tumee isaas hedduu dhiigarra yaasee akkasitti keessa gutee eega guyyaa saniin deebinee anis eegas booduchuuti guuradheetumaan ijoollee manatti dhiisee raffisee akka isaatti jiran hin beekne egaa ijoollee sarrabbumaan biraa dhaabbatu akka inni nagodheef wannaan jiru ijoolleen malee kadhawaata akka hin beektu akkasitti haayi biraa deemee ammanii mucammaan keenya sun bilbilaan gaammaa bilbilee barbaadu jiraatu hin dhabu ankaa bilbila kiyya isaa jechaan tufadhee ammoo narra bilbilee na dararee jettiniin ofirraa cufee isas gaamarmatti inshaallah manatti itti dhaquu dandeessi ittiin dhaqaa itti dhaquu hin dandeenyes guyyaa tokko bilbila namaa taatus kiyyas taatu bilbilee gaafadhee bakka inni ta'eefi innis miidhamee jira akka inni dandamateefi kana gaafadhee wannaa godha malee wilii waan inni isaa walitti deebi'ee ammaas dalagee isaa fi ilmaan isaa guddisee isas wannaa godhuun qabu inni nuu dhalaa jala deddeemamu akkam anis akka isaatitti inni dhalaa jala deddeemaa dhiira jalaan deddeema jee hin deddeemu. Saniifuu taa'eetumaan deemee dalagadde lubbuutii takkitti hin jiraadha jechuudha. Akka inni ta'e anis hin ta'uun hin jee maaliif aareetiin inni akka isaan ta'uu hin qabu anis. Eegaan ilmaan irratti facaasee deemee jechaahu halaas qoomatiyyaan jiraadha malee waan akka inni deddeemee haa inni guyyaa sadii guutuu kan inni waa biraashitti alan buluu dhalmaa hojii deemu jira maleedha. Dhalammaan inni wajjin deemu sun ilmaan isaatti isaa guddiftuu fi haa tajaajiltuu fi haa dalaydee maatti itti fidduu. Meen ilaalaga akka inni itti jiraatu tamaa akkasiin itti guddiftuuf ilmoo maqabaanniinis ilmoo isaa tanas waan dandeessu natti hin fakkaanne haadha malee dhalaan biraa jaalaluma gaayitawannaa walleenonni hin fuune jeenis tamanni hojii deemu sanuu hin fuune ilmaan hin qabu jeenis dhalaan sabanaa tunis gaa ilmaan hanga fedhe qabaatus jaarsa hanga fedhe qabaatus jaarsa namaa jalaan ima deddeemti. Akka fatalitti illee deemtu wallaafi ilmaa isaa dhiisatiin hin jira akka inni deemee isin wajji amma itti bashannanuu danda'u hin qabu. Maaliif ilmaan kun nyaataa dhugaatii fedhanii mana keessaa waa hedduu fedhanii duraan kanaatti dalagee itti fidee akkasitti deemee bashannanee dhalaa hojiitti deemaa miree amma deddeemsi akka duraanii sun hin jiru. Deddeemuu hin danda'u. Maaliif yoo ta'e ilmaan kana guddisa wilii wanti hundi isarra deebite. Ofiif galata kiyya wallaalee alan na baasemii. Silana galatoonfachuu qaba barinni. Mushunda tumee alan na baasuu osoo hin taane. Rakkoon qabdu bagaalaan na baase. Dalaan akkanumaa rorrofamtii dhalaan biyya namaa keessa jirtu. Baga akkana na godhe rakkoon qabdu tasaniiti itti naaru. Laakiin an amma alhamdulillah lubbuutiin jalaa baheetiin hin jira. Mana namaatiin jira. Eega lubbuun tiyya tumeessi qaama kiyyaa jedhamu waan ta'u narraa qaamni kiyya naaf deebi'a. Eega lubbuudhaan jalaa bahee rakkoon qabu. Akkanaatiin siniin jaahunu. Nagahumaan baanaan karaa biraatiin rakkoon takka hin jirtu jalaa baay'atiin hin jira kun amma mana namaatiin taa'u jira. Manni naan taa'u jiru kunis manuma basi ijoollee wal beenuun geelota kiyyaa biraa hin jira. Anis wilii bilbiluma isaa ta'uu inni karaa fedhennaa bilbila isaatis hin kaasu. Maarraa bilbilaa wilii ilmaan isaa isaan akka deeme maal manarraa fedhaa'u. Hoo kanarra bilbilu taate inni nuun bilbilu. Bilbilee kiyyaa cufaadha bilbila sun argatuu hin danda'u maaliif bilbila kiyyaa waan cufaa ta'e jecha. Bakkaan an jiru siin beeku akkanitti waa karaa tokko illee nuun argatuu hin danda'u. Maal na barbaada ugaa wilii deemee waan na barbaadu sun qabu waan narra bilbiluufis hin qabu. Maaliif tama wajjin deddeemu san fuudhee ijoollee tanaa guddiftuuf malee wannummaan na barbaaduuf takka hin jirtu haa. Maal na barbaada nan barbaadu tana booda. Kanaafuu kun wanta akkanaatiin siin jaa warri naafsitanis akka fedhanitti narrabsaan siin jaa. Kan lafaa isaaniitti nafaarsaan siin jaa. Aadii narrabsitanis rakkoo hin qabdu siin jaa kunoo. Maaliif akkanatti jiru an beeka malee siniin beektanis waan feetan jaadha kunoo an akkanatti hin jiraan siniin jaa.
ilmaan isaatis dhiisee biraa deeme akka fedhetti haa guddifatu. Waa hayi garaan nama danda'ellee deemuu maaliif bakkasi hadhooytesi hammaattetti basgaa laffee ogguun amata meeqa guddisee asiin gahee jee basgaa garaan na darbuu didee hayi basgaa akkamiin godha dubaayye inni kun akkanatti deemee guyyaa sadii akkam meeqa labbulee galoo kana dhalaa deddeema hin dalagu ilmaa kana guddisu jira maarraa hin taa'e ilmaan kana guddisameen inni maan akka fedhaa godhu malee tana booda tuni ta'aa kiraati har'aa tun tamaam nama keenyas akkasitti tume sana yeroo sanatti inni sanatumu jira hin dubbanne maaliif yeroo sanitti annuu tu'amuttiin jira qaamna yoo guutuun jiruun qabu dhiiga qaba yeroo san dhiigan irraa yaasee qaamna yoo guutuun bas gaajibuu takka hin qabu dubbanne yeroo san innis bas tumamee miidhuu takka miidhamee ka'ee kute namni akkasiin nama keenya akkas godhe anaafoo maan naa yaadire saniifuu kam jaa keenya akkas godhe halaas wiliyaanis waan achitti deebuuf takka illee hin qabu inshaallah achitti illee hin deebi'u hin beekna gaa tarabbii hangama kiyyaan jeetiin hin jira tarabbii immoo hin beeku gama kiyyaan kun akkanaan jee waan achitti deebuuf takka illee hin qabu hin jeen maanis facaasitanii deemitiin hin jira akka fedhanitti haa jiraatanii isaanis akka fedhe haa godhu nummaa naa dandaatu oo danda'ee haa guddisu taate haa guddisu dhiisatiin biraa deemetiin hin jira maaliif yoo hayi mana keessa bultiin si toltee naatti keessa teessa malee maanis oggusi hadhooyte beek maal lama dhiisita 12 oo facaaftee ni deemta saniifin facaaseetiin hin deeme malee waan biraatiif facaasee hin deemne dhiirti ammana fidadhees hin jirtu micaanis fira keenya kana mana keenya maka mana keenya bira dhufee bira taa'u jirus malee dhiirti ammana fidadhee takka illee hin jirtu dhiira mana fidattee saniif ulaana irraa banuu diddee wanni ulaana irraa banuu diddee akkanatti teessee mana kasa caal jettee teessuuf ala na bulchiteef tanaa fi dhiira mana fidatteemi kanaan jechuun hundi kijiba dhugaa miti dhiira takka tanii nan fidadheen qabu micaan fira keenya malee kanneen akkasitti meesuun fira keenya takkanaatiin siniin jaa inshaallah rabbi haa tolchuun siniin jaa waanis gaa inshaallah hoo rabbi jee hoo rabbi jee inshaallah anis waan inni na godhe kanaa fi waan inni micaa keenya godhe kana inshaallah hoo rabbi jee dachattiin irraa kafaladha malee naman dhiisu akkam dachattiin irraa kafalachuu ta'a maaliif nama keenyas akkas godhe anas akkas godhe aanannatumus aadii jaartisaati harrabaa filkee walloyti rakkoon qabdu tamaam laakiin nama keenya akkas godhu sun hedduu takka na aarsite duba akkamiin godha yeroo san keessatti naanis gaa dhalaa dhiira hin taane akkaan godhuun qabatti yumaafuu gaa innis gaa ka'ee baafatee micaan keenya sunis eegas booda bilbilis qubaan qabu hin beekne wallaa bakka inni itti jiru inshaallah isaa sanis nimaan gaafadhaa inshaallah anis rumaayeen kafalachuu ta'a guyyaa tokko nimaan dhiisu karaa akka feetetti illee haa taatu rumaayeen kafaladha malee hin dhiisu akkanatti isa naaf hafte jeetiin akkan taa'u jira malee wanni isaa haftu takka illee hin jirtu hin haftuuf anaanaatu jaarsaati isa hoo maaliif akkasittu maree inni sun barfira keenya ilmaa dhiira mana fidattee saniif ulaanarraa banuu diddee ulaanarraa maaliif hin banne ulaanarraa banuu diddeeti dhiira mana fidattee dhiira wajji mana jirta allaanu yeroo sanuu dhiiraan mana keessa jira ulaanarraa banuu sanuu dhiiraan mana keessa jira jeeti akkasitti waa meeqa na godha jechuu isinillee gartanii jirtanii dhiyeetiin nan fidedhe takka illee hin jirtu dhugaa miti dubbiin tun micaan fira keenya firri mana hoosi dhufes dubbisa si salaame maal qaba hay nama wajjoo namni kun hoogu dhufee si salaamee si biraa deeme inni kun nama ka biraa dhiisiti inni kun dhiiga kiyya waan fira kiyya ta'eefi amata mee keessa guyyaa isa tokkichaa san dhufee guyyaa tokkichaa inni dhufe sanitti kun nuti illee qubaan qabnu ulaan banaa jirti maaliif gaammanni kun mana kiyya ammaas inni kun fira kiyya oseenatuma micaa eessaa dhufte jeetuma uleen eegalee qaama kana tokkotti nan bifne anaamses akkuma tokkotti micaan akkasitti karamitti kalas gaa'ii aaretuma kutee wakkan itti kutellee hin beeku yeroo isa keessatti jechuudha laakiin immoo isa maamee ooroodha isaaf hafti hin se'ina hirmaayin kafalatu ta'anis hanga fedhe dhalaa ta'us namni dhalaa ta'eedhaaf namarraa kafalachuu hin danda'u haqan namarraa kafalchiisa malee tamaam haqa khiyyaan rumaayin kafaladhaanis inshaallah guyyaa tokko akkanatti isaa hin haftu inni khiyyaan rumaanaa kafalu ta'a inshaallah anis ta'a inni nama keenya akkasitti mi'a anas na tume naatumu rakkoon qabdu nama keenya akkasitti tume san rumaayin kafala malee anis hin dhiisu maaliif nama keenya akkasii miidhee isa biraa deemee ala jiraadhus hin dhiisu rumaayin kafalachuu ta'a haqa khiyyaan ranaa kafala rumaayin kafaladhaa inshaallah hanga viidiyoo walitiin boodatti walitti dachaanu
Audio Jungle.